السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حليمة أوروتوب welcome شمار كفوني هندك السنو على في كيسا تكا كدا شنجني نجيني كيا سناغا كابو وردفتوتا كيا ورونين غاما ماتي نفتاتن غلطو مغلن كيسان دچاحاتا وملي لايكي شيري gochuu hin dagatina. Warroonni haaraa taatan asumaan gama YouTube channel kiyyaatti dabalamu maatii naaf ta'a like share godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufee waa'ee naafiitii fi waa'ee Kadirii naafii jechuun simboo qabeettii nama amala gaarii bashaasha namaa kolfitee taphattuu miidiyaa kanarraati jechuudha. Namni isiin beekne hin jiru, yeroo dheeraaf miidiyaa kanarra jirti. Egaa anillee viidiyoo isirra dubbachuu dhufe. Kadirii wajjin yeroo hedduu live irra taa'anii wajjin taphatanii wajjin kolfanii ofii immoo gargar bayanii rabbii walitti isin haa deebisuu. Nama osoo wal jaalatu gargar bayee wal hawwee yeroo keessanillee walirraa fixuu miti. Nama bakka tokkotti deebi'ee wajjin gammadee osoo wal jaalatu osoo wal hawwu osoo wal dheebatu gargara taa'ee jaalalaan miidhamuu miti. Nama bakka tokkotti deebi'ee jaalala walii hawwii boo rabbi isin haa taasisu. Rakkoo biraan qabdanii rabbiin ilmoo isinii haa kennu. Ilma haafizul quraan, ilmoo saaliha durriyyati saaliha rabbiin isiniif haa kennu. Rakkoo biraan qabdan na fakkaata. Osoo rakkoo biraa qabattanii yeroo hunda live irratti wajjin hin taphattanii wajjin hin kolfitanii rabbi walitti isin haa urgeessu. Umrii dheertuu waliif isin haa kennu. Nama badhee taa'ee wal jaalatee wal hawwu miti. Nama wal biratti deebi'ee jaalala walii hawwii boo rabbi isin haa taasisu. Ilmoollee rabbiin siif haa kennuu fi amala qabeettii namaa waa hedduu namatti tolta. Maashaallah tabarakallah. Hamilee nuuf taata jechuudha. Dubartii jabduu, dubartii yeroo biyya namaatti irrallee gallee maal hojjanna jenneetiniin bakka jireenya qaala'ee kana wajjii bakka wanni martuu duwida gala nutti ta'e of jibbinee waan goonuu dhabne yoo filannoo waan goonuu dhabne biyya namaatti deebinu. Ati garuu shamara biyya namaatti galtee biyya ofii keessatti obsaan teettee dalagattu keessa ati isii takka jechuudha. Nu bakka chaansii biraa yoo dhabnu yeroo hedduu biyya namaa kanatti deebinaa jechuudha. Hamilee hedduu nuuf taata. Nuuf jiraadhu ammallee jabaadhu. Hojii boonsaa hojii dansaa hojjetaa jirta. Amala qabeettii simboo namaa namatti tolta. Jabaadhu ammallee atu jabduudha. Garuu hamilee nuuf taatee jirta. Jabaattee waa hundaa dalagachuun kan kee maashaallah sirraa jedhee rabbiin abbaa manaa keetii walitti si haa deebisu. Ilmoollee siif haa kennu. Ilmoo daddaffitti gaafa waggaa rabbiin si haa badhaasu. Abbaa manaa keetii walitti deebitee ati gaafa waggaa ilma argatu rabbi si haa taasisu. Rabbiin ilmoo siif haa kennu. Ilmoo waan dhabdan malee jaalalli jidduu keessan ni jira. Rabbi walitti isin haa deebisu. Rabbi walitti isin haa urgeessu. Ilmoollee rabbi siif haa kennu. Rabbi umrii dheeraa jaalala gammachuu zalaaqiyaa rabbi isiniif haa kennu. Walitti isin haa deebisu. Jabaadhu maashaallah. Takkeetti qixxee dhiiratti ati maashaallah ni dalagattaa. Hojiin ati dalaydu kun nu boonsaa. Waan gaarii akka of duratti nullee gallee akka kee kanatti jabaanne biyya keenyatti dalagannu nu taasisa. Yeroo hedduu biyya namaatti deebina. Rabbiin nullee biyya namaa kana keessa gahee nuun jedhee nama biyya ofii keessatti dalagatee gammadee jiraatu rabbi nu haa taasisu. Dhugaa yoo dubbanne naafiin jabduudha. Namni yoo jabaatee waa hundaa tankara jedhee of jabeessee dalagate biyya namaa qofaa miti biyya ofiitti illee akka nama araba jiruutti bareedaa jechuudha. Maashaallah. Namni akka nama araba jiruutti dalagattee waa hunda akka dhiiratitti jabaatteetiniin hamilee nuuf taatee jirta. Nuuf jiraadhu ammallee hojii kee akkanuma itti fufi. Viidiyoo kee tokko argee lafa qotadhee isinillee hojii tokko bichaan dalagina. Biyya keessa lafa bitadhaa lafa qotadhaa.
jettee haamileen ooftaate jettaa asiin durallee makiinalleen ooftaa maasha Allah ni dalaydallee maasha Allah. Rabbi yaada muraada kee siif haa guutu ilmallee siif haa kennu abbaa manaa keetillee rabbi walitti isin haa deebisu daddaffii keessatti rabbi walitti isin haa deebisu insha Allah rabbirraa abdii muratinaa rabbiin ilmallee isiniif kenna rabbiin abbaa ofii jaalatu abbaa ofii fedhe abbaa ofii jaalatu mokkora alhamdulillah ala kulli haal rabbi ilmoo isiniif haa kennu jidduu keessanitti jaalala ammallee ni qabdani jaalala ilmallee rabbi daddaffii isinii haa kennu walitti deebi'aa isiniin jedhaani gama kiyyaa naafiif kediiriin rabbi walitti isin haa deebisu rabbi walitti isin haa urgeessu rabbi ilmoo isiniif haa kennu jidduu keessanitti ilma dachaa dachaan waa hundaayyuu waan isin yaaddan muraada keessa rabbi isiniif haa guutu walitti deebi'aa gargar hin faca'inaa isiniif jedha haalan namatti tolta jabaadhu ammallee hojiin kan kee nama boonsaa haamilee nuuf taate jabaadhu ammallee waan gaarii dalaydee waan gaarii viidiyoo kee nu waraabuun viidiyoon kan kee nama bohaarsa akka boru nullee gallee akka kan kee kanatti biyya keenya keessa gatteennee dalagannu jechuudha waan hundaa itti kolfitee waan hundaa itti bohaartee fataa jettee biyya kan kee keessa jiraataa jirtaa jechuudha alhamdulillah rabbil alamin rabbiin numara keenya fuunaa biyya keenya keessatti dalagatee cinqii malee yaaddoo malee biyya keessatti dalagatee gammadu rabbi nu haa taasisu yaada muraada nu guutee biyya keessatti namuma biyya namaa rahaan hin jiru umriin nama biyya namaatitti namarraa deema osoo maatii ofii hawwan osoo ilmoo ofii hawwan osoo biyya ofii hawwan osoo rahaa hawwan osoo akka gaariitti dhufanne osoo gadi baanii qilleensan fudhanne waggaa 10 waggaa 8 waggaa 5 biyya namaatitti lakkoofnaa jechuudha abba rabbi laafseetti waggaa 3 waggaa 2 qofa dalagatee gala kun waggaa 10 waggaa 12 waggaa 15 biyya namaatti lakkaa jechuudha mana bareedaa qabeenya gahaa waa hunda ulaagaalee guutuu asumaa jedhu akhira umriin nama hedduu umriin irraa deeme jechuudha biyya namaa kana keessatti osoo mana bareeda ijaara osoo waa hunda ulaagaa guuta jedhu gaafa inni waggaa 10 dalagee 12 dalagee mana ajaa'ibaa ijaaree meeshaa ajaa'ibaa itti guute umriin inni galee ilmaan horatu irraa kuttee jirti jechuudha nama hedduu gaabbee warroonni ganaa bultii ijaarrattanillee rabbiin yaada muraada isiniif haa guutu dura ilma dursa osoo ilma lafan kaatin waggaa 8 waggaa 7 waggaa 6 waggaa 10 waggaa 12 biyya namaatitti laakkaina biyya namaatitti waggaa kana yoo lakkooftan qabeenya xaaratan kana yoo ilmi keessan jiraate ilmi keessan qoodama yookaan kama biraatiif walitti qabdanii deemtanii kanaafuu rabbi yaada muraada hunda kennaaf rabbi yaada muraada nu haa guutu naafiif kadiirillee rabbi yaada muraada isin haa guutu rabbi walitti isin haa deebisu ربي ولدي سنا أرجيسو فيديو كي كار أكنا حكاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيا نفترا باي باي